Anan kusa daftar banki meeqan qaba seetan rabbi rabbi banki telle qachitti urata telle qachitti utawa sabara hin qabu utawa sabara seena baamana dubartoonni immoo nani singortu wanna xiqqishuta abbaan manaa keechan dingat ayi arabiriyaa kan qabu malee wanna kana kana saabe hoosin hin jedhe saanu wasirkii jala minamina hanan waa leen jirtaati meeqa barbaadda garuu waan kuqqabaa fi deebisteedha itti kenna. Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota OJMC Media nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu jecha kun qophii addaati. Qophiin addaa keenya irraa immoo sagantaa eebbaa fayyadamtoota fooyya'insa jireenyaa jiraattota magaalaa Adaamaa jedhuudhaan hirkattummaa irraa gara of danda'utti mata duree jedhuudhaan guyyaa ragaa eebbaaf qaqqabaniitu jiru. Nutis bakka kana irratti argamuudhaan tokko lamaan kan isin biraa qaqqabsiisu ta'a. Isin hanga xumuraa sagantaa keenyaatti nu daawwachaa nu waliin bu'aan affeerraa keenya. Qophicha waliin ani Boontuu Dastaati. Har'a garuu harki keenya irreen keenya ogummaan keenya kan diriiru oomishaa fi oomishtummaadha. Isa kanaafis mootummaan naannoo Oromiyaa kadhaan qaaniidha. Amaluma isaati. Hirkattummaan qaaniidha. Namni karaarra dhaabbatee kadhate afaan ittiin kadhatuun qaama ittiin dhaabbatee kadhatuun gaafa laallutti qaaniisa guddaadha jechuudha. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa keessattuu istiraateejii haaraa amma bocamee ammaan boodatti biyya alaarraa maallaqaanis ta'e midhaaniin kadhachuun safuudha. Nigaatuu mootummaan jedhama. Ittaana kantiibaa fi qindeessaa kilaastara tajaajila. Magaalli Adaamaa inooyi magaalota naannoo Oromiyaa jiran keessa magaalaa adda durummaadhaan wabii nyaata keessatti hojii guddaa hojjechaatii turedha. Kanaaf immoo mootummaan keenyas xiyyeeffannaa guddaatti kenname harki keenya kadhaadhaaf osoo hin taane harki keenya kan diriiruu qabuuf oomishaa fi oomishtummaadha. Humni kadhatu gara humna oomishaatti jijjiiramuu qaba. Isa kanaafis tiriindumaa magaalli qabu giddu galeessa goone barootan darban keessatti keessattuu waggoota 3 duratti fayyadamtoota wabii nyaataa guyyaa irraa kana eebbisiisne naannoo 646 naannoo miseensaa 1969 ti. Isaan kunniin warroota kalee daandiirra jiran dabalataan immootu manneen dhuunfaa adda addaa keessatti huccuu miicuudhaan jireenya gadaanaa warroota jiraachaa turanidha. Isa kana immoo magaalli gurmeessuudhaan gara tokkotti fidee fayyadamtoota wabii nyaata kana taasifameera. Isa kanaafis immoo qaamni kun gara tokkoon mindaa argatuun of jijjiira gama tokkoon immootu magaalaa misoomsati kan ture. Kanaaf inni kun immoo keessattuu aadaan hojii wajjin wal qabatu kan kalee hawaasni balfarraa kaasee magariisummaarraa kaasee asfaaltii qulqulleessuurraa daagaa kunuunsuu iddoowwanii lafti diddiigamee jirutti kunuunsa taasisuurraa kaasee hojii guddaadha kan hojjetamaatii ture. Isa kanaafis immoo xiyyeeffannaa mootummaan keenyas kennee jiru hirkattummaarraa gara oomishtummaa jedhuun kanaaf ammaan boodatti midhaan kadhaadhaan galchinu hin jiru maallaqni kadhaadhaan lammii keenyaaf kenninu hin jiru. Isa kanaaf immoo ofii keenyaaf danda'uu qabnaa gaafa jennu tokko oomishaa fi oomishtummaa keenya dabaluudhaan hojiin guddaan sadarkaa magaalattis hojjetameera. Keessattuu qonna irratti carraalee hojii adda addaa qabnu giddu galeessa godhamee uumameera. Akkuma fakkeenyatti qonna irratti gaafa laallu horsiisa lukkuudhaan, horsiisa qurxummiidhaan, booyyeedhaan akkasumas qaannanii, furdisaan carraaleen kunniin yoo xiqqaate bara kana keessatti sheedii 6,000 olii kan ijaarramaatii jiru. Kana giddu galeessa goone isaan kunniin qonna keenya keessattuu dhimma hirkattummaa wajjin wal qabatu irratti carraa hojii bal'isuu keessatti gahee guddaa kan qabudha. Kanaaf immoo miseensonni seeftineetii yookiin immoo wabii nyaataa kana keessatti fayyadamaatii turan gara tokkoon aadaa hojii isaanii jijjiirrataniira. Inni lammaffaan aadaa qusannaa isaanii jijjiirrataniira. Kalee baankii dhaqanii maallaqni qusatan hin jiru. Har'a garuu immoo maallaqa mindaa argatanirra parsantii 20 dirqama qusachuu qaba waan ta'eef kanaaf kan kalee aadaa qusannaan beeyne sun har'a waa qusachuun dandeettii fi humni waa qusachuun dabalaa kan dhufe ta'uu isaati. Inni sadaffaan immootu ogummaadhaanis gaafa laallu jijjiirama guddaadha kan jiru. Kanaaf waggaa 2 keessatti hojii qulqullinnaa fi hojii magariisummaa akkasumas immoo qulqullina daandii asfaaltii irratti bobba'anii gaafa hojjetan waggaa 3ffaa irratti garuu gara ogummaa biraatti ce'anii keessattuu leenjiin guutuun kan kennamaa fi turedha. Isaan keessas tajaajila suuqii daldala irratti
akkaatuma ogummaa dandeettii isaaniitiin qonna irratti akkasumas immoo magariisummaa teekinooloojiidhaan giddugaleessa godhameenis hojii kanaa oliitiin akkaataa itti leenji'aman taasifameera. Kana giddugaleessa godhameet guyyaa har'aa kana xumura waggaa sadaffaa eebbi yookiin immoo ceesisni isaanii waliigalatti taasifameera. Magaala keenyattis gaafa laallu immoo bu'aa guddaa kan jijjiirama guddaa kan fidanidha magaala irratti. Keessattuu halkan ka'anii aspaaltii qulqulleessuudhaan rooba aduu osoo hin jedhin magaalli keenya yeroodha gara yerootti jijjiiramni qulqullina wajjin wal qabatu dhufaatii jira of kennaniiti kan hojjetan fakkeessuudhaaf osoo hin taane dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf garma tokkoon aadaan hojiitu namni akkamitti balfa akka qulqulleessuu qabu qaamota kanarraa fudhachuun danda'ama jechuudha. Namni gaafa duula qulqullinaa jedhamu aspaaltiitti bahee kobilistoonitti bahee iddoo balfi hin jirre kan qulqulleessu osoo hin taane isaan garuu balfa gogaa gadi bu'anii direeneejii keessa iddoowwan jiran hunda suufanii akkaataa itti qulqulleessan kun fakkeenyummaa aadaa hojii gaariidha waan ta'eef kanaaf inni kun jijjiirama tokko jechuudha. Magariisummaadhaanis gaafa laalu margarraa biqiltuurraa jijjiirama guddaadha ammatti kan dhufeetu jiru. Humni kun biqiltoota magaalaa kana keessattuu koriidarii wajjin wal qabatan dhaabbatan laalu irra caalaan isaa humna kanaan kan dhaabbatee jiru. Kunuunsanillee gaafa laalu iddoo bishaan barbaachisutti iddoo immoo tokko tokkotti xaa'oo uumamaa barbaachisutti hojiilee guddaadha kan hojjetan waan ta'eef kanaaf humni kun gara tokkoon jijjiirama magaalaa irratti magaalaan tun magaalaa hawwattu magaalaa miidhagduu tarkaanfii tokko akka fuulduratti deemtuuf humna taasiseedha. Lammaffaa immoo jireenya isaanii keessatti kalee aadaa hirkattummaa san jiran irra maallaqa qusatan tokkoon isaa xumura irratti doolaara 600 kan kennameefii jiru. Soo kana giddu galeessa godhanii kalee waa dhabuu irraa har'atti waa kan qabatan ta'uu isaati. Kana giddu galeessa godhanii jiruuf jireenyi isaanii fooyya'eera jechuu hin dandeenya jechuudha. Hamma tokko fooyya'eera. Kanaa ol immoo liqii fudhachuudhaan ammatti waajjira carraa hojii waliin booda irratti wal harkaa fuudhinsi sanadaa hin gaggeeffama waan ta'eef carraawwan hojii isaan keessatti ogummaadhaan leenjii san irratti hundaa'anii liqiin haalli mijaa'ee fi hojiilee kanaa olii akka hojjetan nutis akka magaalaatti abdii guddaa fudhannee kan barootan darbanis ce'an bal'aan isaanii hin jiranii har'a sadarkaa suuqii gurguddaatti kan galan jiranii horsiisatti kan galan jiranii kanaaf isaan kunniin fakkeenyummaa guddaadha kan qaban kanaafuu maallaqa qusatan kana waliigalatti isarratti liqii fudhatanii hojiilee carraawwan hojii akka magaalaatti uumame kana keessatti hirmaatan jijjiiramni isaan kan kaleessa fi akkasumas immoo gara fuulduraatti fidan abdii guddaan ta'a jenneeti kan laalati jiru. Lammiileen balbala baankii deemanii hin beekne baankii galanii akkaawuntii akka banatan taasisee jira. Kunis gahee guddaa taphatee jira. Karaa biraatiin mana isaanii kan ijaarratanii qabeenya mana isaanii kan ijaarratan jiru. Guyyaatti qarshiin isaanii yoo xiqqaate hanga qarshii 450tti tilmaamaman horatanii jiru. Fayyadamtoonni har'a ce'an kunniin aanalee sadiidha. Isaanis Daabee, Bokkuu fi Malkaa Adaamaati. Warra eebbifame kun warra jiruun isaanii baay'ee gadi aanaa turanii fi seeftineetti misoomaadhaan akka magaalaa keenyatti hojii warra hojjechaa turanidha. Turtiin waggaa isaanii waggaa 3 yoo ta'u isaan kana keessattis waggaa 3 kana keessatti hojiiwwan misoomaa magaalaa Adaamaatti irratti baay'inaan kan hirmaachaa turanidha. Akkasumas aadaa hojii irratti leenjiin adda addaa kennamaa fi kan ture ta'uu isaati. Aadaa hojii kennamu kana keessatti tokkoffaa namni eeggattummaa irraa hirkattummaa irraa karaa of jijjiiruutti akka ba'uuf leenjii adda addaatu kennamaa fi ture. Kana biratti hojii misoomaa hedduu hojjetanii jiru. Hojii misoomaa hojjetan keessaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti hojiiwwan daagaa hojjechuu irratti hojii gurguddaa hojjetanii jiru. Daagaa hojjetanii galuu qofa osoo hin ta'in immoo daagaa hojjetame san immoo eegumsa biyyoo fi bishaan irratti hojii hojjechaa turanidha. Isaan kana immoo deebisanii misoomsuudhaan daagaa biyyoo ifa hojjetanii biqiltuu dhaabu. Biqiltuu ifa dhaabanii booda immoo biqiltuu san kunuunsanii galma akka ga'uuf hojii hojjechaa turan ta'uu isaati. Karaa biraatiin magariisummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti hojii baay'ee hojjechaa turanii jiru. Hojii magariisummaa hojjetamu keessa yeroo ammaa kana keessatti bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti hojiin magariisummaa laallu baay'een isaanii humna isaaniitiin kan hojjetame ta'uu isaati. Hojii misoomaa kana cinaattis karaa tokko tokkoon leenjiiwwan fooyya'insa jireenyaa irratti kan kennamaa fi ture ta'uu isaati jechaadha. Jarri kun jireenyi isaanii gadaana jedhamee warra filatamedha. Ifa jireenyi isaanii gadaana ta'e immoo maal ta'uu qabu kan jedhu san irratti leenjiin fooyya'insa jireenyaa irratti kennamaa ture fi jira jechaadha. Leenjii fooyya'insa jireenyaa irratti kennamaa ture keessa namni tokko aadaa hojii jijjiiruu irratti leenjiin kan kennamedha. Eeggattummaa keessaa akka baanidha leenjiin kan kennamedha. Waan argatan san immoo akka qusatanidha kan kennameefi waan argatanirraa mindaa argatanirraa ji'atti mindaa argatanirraa parsantii 20 akka qusatan ta'e jechaadha. Parsantii 20 qusatan san immoo hojii adda addaa irratti akka oolchan taasifan.
hojiin adda irratti taasifame horsiisa lukkuutii irratti, horsiisa re'ootaa irratti, horsiisa hoolaa irratti, horsiisa horii irratti hirmaatanii kan jiran ta'uu isaati. Akkasumas immoo hodhaawwan adda addaati irratti hirmaatanii jiruu fi jireenya isaanii kaleessa warri mana hin qabne, warri mana kiraa keessa jiraatu, warri mana firaa deemee buluu fi warri huccuu namaa miicaa turan amma of danda'anii jiruu fi jireenya isaanii kan fooyyessan ta'uu isaati. Kanaaf hundi isaaniitu akkaawuntii mataa isaanii kan qaban yoo ta'u, waan argatan waggaa sadeen argatan mindaa argatan kanarraa yoo xiqqaate parsantii 20 ji'a ji'aan qusatanii jiruu fi jireenya isaanii akka fooyyeffataniif kan hojjetamedha jechaadha. Yoo amma immoo eebbifaman guyyaa ammaa eebbifaman kana keessatti immoo gaarent kan kennamuufii jira. Nama tokkoof doolaara 600 kan kennamuuf ta'uu isaati. Parsantii 20 qusatee fi kana walitti fidee raawwate jiruu isaa karaa fuulduraatti akka fooyyeffatuuf leenjiin fooyyeensa jireenya irratti kennamaafii kan ture ta'uu isaa. Kanaaf haala kanaan deemnee jiruu fi jireenya fooyyeetti warra dhufanii kan eebbifaman ta'uu isaati. Karaa fuulduraatiif jireenya isaanii akka tuufa qabuuf of eeggannoo guddaan hordofnee deemna. Sababni isaa akka duubatti hin deebine leenjiin bal'aan kennameefii jira jechaadha. Leenjii bal'aa kenname san irratti jiruu fi jireenya isaanii kanaan booda fooyyeffachuu akka danda'u qaban sirriitti leenjiin kennameefii jira. Karaa biraatiin immoo warra amma ba'an kana warra qabeenya fooyyessan kan jajjabeessaa jala utubaa deemna. Karaa biraatiin immoo warroota har'a eebbifaman kan immoo waldaan gurmaa'anii hojii misooma magaalaa keessatti akka hirmaataniif haal dureewwan tokko kan mijeessine ta'uu isaati. Waldaan yoo gurmeessan immoo waajjirri carraa hojii uumuu namoota kan nurraa fudhata jechaadha. Waajjirri carraa hojii namoota kan fudhata hin gurmeessa hojiitti hin galcha. Waajjirri daldalaa immoo ayyama daldalaa akka baasuuf hojii qindoominaan akka magaalaatti hojjetamuuf dabarsinee kan kenninuuf ta'uu isaanii jecha waajjira kanaaf kennine san booda hordoffiin keenya cimee namoonni kun jiruun isaanii fooyyee gaarii fi bareedaa akka jiraataniif hordoffiin keenya cimee kan itti ta'uu isaati fuulduraafis. Dookumentaricha irratti ragaan ba'aniiru. Kanaaf hunda isaanii warra malkaa daamaadhaaf hamilee ho'aanaa kennaaf hunda isaanii dhaabbachuu. Maqaan koo Mallisee Qalbeessaa Hordofaan jedhama. Sadarkaan irra ture hojii humnaa tan hojjechaa ture jechuudha duraan. Hojii humnaan hojjechaa ture, hojiin humnaa san utuu hojjechaa jiru carraan seeftileetii kun na qaqqabe jechuudha. Carraan seeftileetii na qaqqabnaan haati manaa kiyya yookiin haati warraa kiyya haamilee naa kennite akkan hojjedhu na taasiste hojii kanatti itti seenee jechuudha. Itti seenee utuu hojjechaa jiru buusiin damoosni ji'a ji'aan nuu kaffalamu isarraa buusii buufachaa ture jechuudha. Akka qottobaa odoo hin taane uqubii jechuudha. Uqubii darbachaa tureen isarraa kaasee isa amma uqubii sun naabutti eeggadheen isa yooni naabee 46 akkas na qaqqabe isa fuudhee horii mi'a manatti hir'ina mi'a manaa tan qabaa ture jechuudha. Hir'ina mana sanitti guuttachuudhaaf birri sana haqee fuudhadhee hir'ina mana sanitti guuttadhee meeshaa manaatti bitadhe jechuudha. Meeshaa manaa sirreeffachaa deeme. Yeroo sadaffaras akkasumatti deddeebi'eetumaan ol kaawwachaa ture. Uqubii san jabaadhee buufachaa ture. Haati mana kiyya jabaadhu jira jettee haamilee naa kennaati. Ijoollee waan narraa eegamus waan mana kootti guuttachaati. Ishiinis isaanuu sii jira naa jettee na deeggaraati. Wal faana otoo hojjennu birriin kun nu gadhiifame jechuudha. Birriin kun nu gadhiifame yoo jedhu haqee horii wayii bite jabbii xiqqaasaa bite laachaafin ture otoo laachaafii jiru horiin kun furdate jechuudha qaamni isaa dabalaa dhufe horii sana torban 2 keessatti jijjiirama na agarsiise gurguree irraa birri qarshii gaarraa argadha jechuudha. Kaleessa harka namaatiin kanan eegaa ture amma galata waaqayyooti seeftiin reetiin kun haamilee naa kenne jireenya keenya sirriitti mana kiyyarraa kaasee ofirraa kaasee ilmoo kootirraa kaasee jechuudha sirriittan fooyyeessaa argadha jechuudha. Sirriittan fooyyessaa jijjiirama argadha jechuudha. Jireenya mana kooti nan sirreeffadhe hojii mallee haamilee naa ta'e akkan hojjedhu barumsa fudhadhee yookiin immoo leenjii fudhadhee tanan addee Sintaayyoon leenjii nuu kennite isa sirriitti qayyabadhee leenjii sana irratti hundaa'ee hojii akkan hojjedhu kutannoodhaan hojii keessa galee akkan hojjedhu na taasise jechuudha. Gara fuulduraatiif immoo harka caalu ofii kiyyaa odoo hin taane warroota na duuba jiranii hojjetanii jijjiirama tokko agarsiisuudhaaf haamilee ofii kennanii tasfaadhaan akka hojjetan akka jijjiiraman barbaada. Itti aanu immoo ofii kiyyaaf jijjiiramee hojjedhee kana caala beekamtii akka argadhu barbaada jechuudha. Barri jireenya keessanitti aanu kan milkaa'aa akka ta'u bulchiinsi magaalichaa deeggarsaa hordoffii caalu isiniif taasisa. Bakka gammaddeen jennaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa mana qopheessaa magaalaa Adaamaa. Maqaan koo Sisaay Gazuun jedhama. Jalqaba birriin qabu jedhi amma seeftineetti uffaseenee qottobaa sinan qottobaa parsantii 20 jechuudha. Ijoolleen xiyyaan barattu yoo amma mana Ingiliis barsiisatan jira jechuudha. Qottobaadhaan seeftineetiin baay'ee nu xaqqamee jira. Na parsantii galakkisame tokko hin jiru
isaan immoo saa bitadhe aannan ijoolleen tiyas baay'ee dhugaa jirti anis immoo gosa kiraadhaaf kenne baay'ee qoxxobaarras qoxxobee jira fooyyee jira bakka sirriitti birris qabadhee jira ijoolleen tiyas hin baratti amma waggaadha fuulduraatti qoxxobaa baay'ee nu jedhe suuqii banuun barbaada isaaf aannan san gurguree qoxxobadhee isaan deebisee suuqii banuu barbaada jechuudha. ከወደኩበት አንስቶኛል ለውጦኛል ለውጥ አለኝ ልጆቼን በስነ ስርዓት እየመራው እያስተዳደርኩ ነው ያለ አባት ነው ማሳደጋቸው ይበልጥ ደግሞ አይኑሬን አነቃቅቶኛል ይሄ ሰራው ነኝ እግሬ ላይ ያለውን ጫማ እሰራለሁኝ እዳ ጥበብ ሙያው አለኝ እና እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ባርቀደም በማውን ሶስተኛ ወጣለች ሞራል ስጧል ማለቅስ ይችላል አዎ ስጦታ ማለት ዶገስ ያለ ገንዘብ ማለት ነው በፖስታ የታሸገ ከተማ አስተዳደሩ ስጦታ ሰጥቷል ማለት ነው ዋንጫ ወካን አየ ከበጀንቶታ ፍርድቶታ ኦጄምሲ ሚዲያ ሰገንታን ሐራፍ ቀበኔ ከነፈካ ቱሬ የሮብራት ዴብኔ ህንጋ ወላድግንት ነጋት ነፍቱራ